Sartiin fayyee kalaa'e qeerroon dhiichisuuf machaa'e madaamiin si dhoowwitus hajaaja jabduu himiti hin hafin hafuun si miti. ammallee yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoodhaan YouTube chaanaalii keenyaa nageenya isin baraadha baga jiraattan baga irra deebiidhaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan warra edda jalqabaa dhuftan chaanaalii keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa warra madura subscribe gootan viidiyoo keenya laakiin lafa balleessaa isiniin jecha guyyaadhaa kana waan tokkoof lama isinitti himuu barbaada innis maalii tokkoffaa irratti koonsartii fayyoo kanarraa waan tokko isin beeksisa lammaffaa irratti ammootu barreeffama tokko sooshaal miidiyaalee garaagaraa kanarratti arguutti jirtanii sooshaal miidiyaa akka TikTokii irratti ammas WhatsAppii, Telegiraama gruppiilee garaagaraa irratti deddeemutti jirachuudha barreeffamni kun. Barreeffama kanarraa garuu hedduun keessan waan barreeffamichi garuu homa gara abiyyi jiru haasayaa yoo garuu feekiidha. Akaawuntichi kan yeroo jalqabaaf barreesse akaawuntii feekiiti. Isin galee namni hedduun garuu kan hubanne kam akaawuntii manamaa hin hubannetu jira wanti kun dhuguma jedheetiin kan boos hin dhabamu. Kanarraa waan tokkoof lama isin hubachiisuu barbaada haga xumura viidiyoo kiyyaatti akka nafaana turtan abdii isinirraa qaba. Jalqaba irratti mee barreeffama kanarraa isinitti immoo barreeffamichi maal jedha si fakkaate? Kan barreesse garuu nama biraati. Kan barreesse nama biraati. Akka waan abiyyiin isaaf bilbileetiin Dr. Amma maqaa Dr. Bayaan Hussein Asabootiin barraa jechuudha. Maqaa isaatiin. Garuu Facebook isaatiin miti. Si galee Facebook isaatiin miti. Garuu maqaa isaatiin barraa'e. Akka waan inni barreessee abiyyi bilbileef jechuudha. Abiyyi bilbilee barreeffama kun asirratti arguu jirtanii yoo feetan dubbisuu barbaaddanii yookaan sa'aatii qusachuudhaaf isin dubbisu. Garuu mee dhumarratti isin yaa dubbisu. Dhumarratti akkas jedhaa isin hanga xumuraa dubbisaa isin jechuu barbaada. An ufii kiyyaa badee isinis nagaa hin taatan. Gadda umrii keessan guutuu isin keessaa hin baane isin irratti hojjedhaa jedha. Yoo kun garuu kaayyoo abiyyiiti. Abiyyiin jedhes feekii garuu feesbuuka feekiiti. Waan kijibaa isiniif hin dabarsu kaan. Feesbuuka feekiiti. Garuu kun yaada abiyyiiti. Yaadni abiyyii gonkumayyuu ufiillee badee biyyallee balleessee Oromoollee balleessuu karoora isaati. Amma hedduun namaa abiyyiin sirna nafxanyaa ijaaruu barbaada jedhani. Abiyyiin sirna nafxanyaa sanillee ijaaruun barbaadu. Kaayyoon abiyyii biyyuma tana balleessuudha. Sirnummaan nafxanyaa suniyyuu bar yoo biyyi jiraatte ijaaramti bar. Sirnummaan fedheyyuu dursa yoo biyyi jiraate sirni tokko ijaarama. Biyyoon jirtu kaama biyyuu baddee biyyi dippiloomaasii hin qabne biyyi diinagdee hin qabne biyya amte jechuudha. So abiyyiin kaayyoon isaa biyya balleessuudha. Kun kaayyoo abiyyiiti. Kaayyoon barreeffama kanaa feekiidha. Garuu karaa akkasitti isinitti hima. Facebook feekiiti. Tarii kun dhugaas ta'uu danda'a. Abiyyiin kun min zamaana jedhe kana abiyyiin jawaariin hin balleessa hadha osoo hin ta'in min zamaana jedhe. Kanaafuu uummanni Oromoo wantoonni akkanaa kun deddeemuun bareeda. Amma hedduun keessan wanta akkanaa kana hin fidinaa nama rifachiisa jedha. Garuu sillee haa rifachiisu. Wanti akkanaa kun deddeemuun bareeda. Sababni isaa shirri hin shiramu. Shirri hin xaxamu. Maaliif jennaan uummanni dammaqina qaba jedha jechuudha. Namni warri shira garaagaraa hojjetu uummanni dammaqina qabaa. Wanta inni dhoysaan mari'atu anaaf rabbiin malee ka homa takka walitti nu beeynoodhu miiyyaa gubbaa oola. Waan kana ta'eef wanti akkanaa kun deemuun bareeda. Garuu kun barreeffama feekiitii hin burjaajina isin jechuu barbaada. Mee amma sa'aatii kiyya qusachuudhaaf gara ajandaa isa aanutti taraa. Ajandaan keenya kun ka ijoollee Dubaay qeerroof qarree Dubaay. Gara itti aanuun amma waa'ee konsartii fayyoo kanarraa waan tokko isinitti himaa. Konsartii fayyoo kana ka artistiin kun dhugaa artistii gameessa Oromooti. Artistii gaafa nu awwalaa of beeynullee gaafa nu dhalannullee sirbuma isaa dhagahaa guddanne jechuudha. Min zamaana bar amma anuu fakkeenyaaf waggaa 80 wayii akka sirba isaa dhaga'uu jammare. Garuu ammas akkuma artistii haarawaa lafaa dhufaati. Wanti si ajaa'ibu. Artistoonni Habashaa kunniin singiliima tokko calaqqaqanii tujjaaran. Artistoonni Oromoo kun ammootu osoo wal irra albama 23 illee gadhiise bakkuma san jira. Sigalee. Osoo sirba 30 guyyaa tokkocha baase illee bakkuma duraa san jira. Kun maal akka ta'e garuu hin beekuu fi baay'innas hima qabna. Waan kana ta'eef artistii gameessa keessan kana irraan hafinaa irratti hirmaadha. Amma bakka san dhaquun bar faayidaa hedduu qaba. Ati yoo achi dhayxe tokkoffaa irratti biyya Dubaay kana hin beekna dalagaan hin jiru dhiirri jechuudha. Dalagaan dhiiraa hin jiru. Manuma keessa taa'a. Ati bakka san yoo dhayxe siif raahaadha. Isaaf ammoo hamileedha.
warri shamarranii ammootu yeroo hunda manuma madaamii keessatti bakka san dhayxeetiin ofirraa daddannastee ruuza yoo ofirraa bittinneessite waa hedduu argatta bakka sanitti tokkoffaa irratti bakkuma san dhayxeetiin ofirraa sirbuun qofti siif ispoortiidha yoo ruuza mana madaamiitti nyaattu kan ofirraa achitti ofirraa sirbitee ofirraa qannafte qaama keetiif faayidaadha isaaf ammootu hamileedha bakka sanii waa hedduu argatta tokkoffaa irratti ka jaarsa hin qabne jaarsa argatta ka jaartii hin qabne jaartii argatta ka ammootu iyyuu ka jaarsaaf jaartii qabdanis bakka san dhaquun isiniif raahaadha isaaf ammoo hamileedha artistii gameessa kana irraan hafina irratti hirmaadhaati sargii kana irraa qoodama isin jechuu barbaade haganuma isiniif kennu barbaade YouTube chaanaalii keenya kana subscribe godha yoo chaanaala kana subscribe gootan itti bohaartanii akkasumas wanta isin tolullee isiniif hinna waan isin bohaarsu fakkeenyaaf anama yeroo hedduu viidiyoo tokko yoo dhimma firdiillee ta'e aaraa isinitti himu akka isin gaddisiisutti isinitti himu akka isin kolfisiisutti isinitti hima maaliif jennaan hedduminaan warri na jala jiru kun warra mana madaamii jiru warra bakkoota garaagaraa jiru warra yeroo hedduu dabbaramuudha fakkeenyaaf warri YouTube kiyya subscribe naa godhu warra biyya arabaati warri biyya faranjii kun nuti uffata subscribe hin godhu so chaanaala keenya subscribe godha waa hedduu irraa barattanii gara fuulduraatti akka viidiyoolee babbareeddoo asirratti isiniif hojjennu abdii ofirraa qabna isinis akka nu jajjabeessitan akka isin abdannu laayikii lafa balleessa isin jedhaa yeroo gaarii qabaadha koonsartii fayyoo hin hafina anillee achirratti ni argama achirraa kaanis hin hafu boruu malee iftaan hin deemna achi booda achirraa sharjaa irraa shamarran Dubaay qaqal'oosa wajjin poostii isin goona kanaafuu yeroo gaarii qabaadha waan hanga xumura viidiyoo kanaatti nu faana turtaniif galatooma.